Hello everyone, baga nagaan channel YouTube jedhamu kanatti nagaan dhuftanii. Classic Kenya pronunciation torbaffaa kana keessatti immoo the vanishing T kan jedhu kana adda baafannee waliin ilaalachuudha. Vanishing kan jedhus directly yeroo gara Oromoofaatti hiiknu wanti tokko yeroo fuuldura keenya irraa badu. Yookaan otoo arginu yoo wanti tokko bade maal jenna wanti sun vanish godhe jenna. Fakkeenyaaf markerii kana ni agartuu ija keessaniin yeroon sin jalaa fuudhu maal ta'e jechuudha. Markeriin sun vanish godhe yookaan disappear godhe jechuudha. Fakkeenyaaf jechoota Ingiliffaa internet, intermediate, international jennee nuti dubbisnu isaan maal godhu T kana keessaa baasanii yookaan silent godhanii internet, intermediate, international jedhanii dubbisachuudha. Having an internet connection if you having an internet connection if on the internet. Yeah, well, On the internet. yeah, well, Akkamittiin akka jechoota akkasii kana waliin dubbisuu dandeenyu fi sirriitti pronounce gochuu dandeenyu classic Kenya the vanishing T jedhu kana keessatti waliin ilaalla jechuudha. So don't go anywhere and be with me. Okay guys, ega baga nagaan deebitanii akkuma kana dura isiniin jedha gaa vanishing T jechuun yeroo tiin jechoota Ingiliffaa garaagaraa keessatti otoo hin dubbisamiin irra dabartu jechuudha. Walumaa galatti gaa vanishing jechuun disappear yeroo wanti tokko fuula dura keenyaa badu yookaan disappear godhu jennee jira. Vanishing T kana kan fayyadamnu egaa yeroo tiin maal taatudha jechoota Ingiliffaa garaagaraa keessatti silent taatudha. Egaa pronunciation keenya classii torbaffaa keessatti jaaffaa keessatti maal jennee turre NT jechoota NT dhaan dhuman T kana akkam goonee dubbisna innee hard yookaan held goonee dubbisna. Silent jennee T kana hin baasnu afaan keenya keessaa fuura uumame sana jechuudha. Silent jennee asuma irratti dhaabanna. Isallee yaadachuun barbaachisaadha. Egaa vanishing T jechuun walumaa galatti yeroo tiin jechoota garaagaraa keessatti silent taatu yookaan hin dubbifamne jechuudha. Mee seera takka qabaa innis maal jedhaa? In a word yeroo tiin jechoota garaagaraa keessatti alfaabeetii yookaan qubee N booda dhufte T sana maal goonaa? Pronouncing goone yookaan akka silentitti irra dabarra jechuudha. Mee example wordota garaagaraa fudhannee waliin haa ilaallu jechoota garaagaraa keessatti akka sirriitti isinii galuuf jechuudha. Examplein inni jalqabaa jecha baay'ee salphaa fi yeroo hundatti fayyadamnu internet jedha. Internet nuti egaa jecha kana yeroo hunda maal jennee dubbisnaa kana dura internet jennee dubbisnaa. Faranjoonni immoo akkasitti hin dubbisanii maal godhu T kana silent yookaan the vanishing T kan jenne sana fayyadamu jechuudha. Maal godhu akka sirriitti dubbisuuf isinii galutti ergi jedhanii booda maal godhu T sana silent godhu irra darbu jechuudha. Net so bakka kanatti jira jechuudha. Isheen maal taati vanish goote yookaan silent taate jechuudha. Internet jenna nuti isaan immoo internet jedhu meen oliin jedha. Internet connection jedhu fakkeenyaaf T sana maal godhu silent yookaan vanish taate jechuudha. On the internet. yeah, well, On the internet. yeah, well, On the internet. yeah, well, an internet connection if an internet connection if you're an internet connection if internet jennee pronounce goona. Mee example lammaffaa jecha baay'ee salphaa identify kan jedhudha. Jecha kana yeroo baay'ee itti fayyadamna. Identify jennees dubbisnaa. Isaan garuu maal godhu T sana akka nama hin dubbisneetti irra darbu jechuudha. Amma fakkeenyaaf seerri kun maal nuun jedhaa? When T comes after N. Tiin yeroo N booda irra dhuftu
tii sana akkamitti dubbisna jechuudha. Vanish goone yookaan silent goone. Fakkeenyaaf jecha internet jedhu kana keessatti tiin maal booda dhufte n booda. N tiidha. As keessattis identify kan jedhu kana keessattis tiin maal booda dhufte n booda dhufte jechuudha. Jechoota akkasii keessatti tii sana maal goone dubbisna silent yookaan vanishing kan jedhu irra dabara jechuudha toon dubbisiin. So kana dubbisuuf akkasinii ta'utti tiin sun silent taati fy goone dubbisna jechuudha. Identify meena waliin jedha. Addan jettanii tiin hin jirtu. Could you identify him for us, please? Could you identify him for us, please? Could you identify him for us, please? That is not true, Your Honor. They clearly identify the heinous nature. That is not true, Your Honor. They clearly identify the heinous nature. Identify. 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 I want to identify the problem. I want to identify the problem. Fakkeenyaaf hima keessatti jechuudha. Meena waliin jedha. Identify. Identify. Identify jennee pronounce goone jechuudha. Mee example sadaffaan isinii kenna. A very simple example. Advantage jechoota akkasii kana yeroo baay'ee fayyadamna waan ta'eefan example isaa isinii fudhadhe. Advantage jenna nuti isaan garuu advantage jedhanii pronouncing godhanii seera the vanishing t yookaan the silent t jedhu fayyadamu. Isaan innis maalidha? Ergeenne booda tiin silent taati. Maaliif? Tiin kun maal booda dhufte? N booda dhufte. Seerri kun maal nun jedha? When t comes after n in a word. Tiin yeroo n booda dhuftu jecha keessatti tii sana maal goone dubbisna jechuudha? Silent goone yookaan vanish goone akka tiin hin jirretti irra dabara jechuudha warreen kana. Tiin akka hin jirretti. So advantage kan jennee dubbisnu sana isaan akkamitti dubbisu? Advantage. Advantage tiin hin jirtu jechuudha. Advantage. Meena waliin jedha. Advantage. Advantage. I took advantage of you. I took advantage of you. I took advantage of you. Na waliin jedha. Internet. 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 Identify. 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 Advantage. Advantage jedhanii pronounce godhe jechuudha. Mee example lamaan tokkoon isinii dabalaa sirriitti akka isinii galuu danda'uuf innis interact kan jedhudha. Quunnamtii akka jechuuti. Kunis maalidha? Tiin maal booda dhufte inni booda waan dhufteef tii sana maal goona? In silent. Interact jennee dubbisna jechuudha. Meena waliin jedha. Interact. Interact. Otoo harditii ta'e maal goona? Akka kilaasii jaaffaa keessatti baranne interact jenna. Interact jenna. Sagaleen tii jechuudhaaf uumame garuu yeroo afaan keenya keessaa hin baafne harditii ta'a. Garuu kana keessatti silentidha. Vanishing tii. Internet. Internet. Internet yeroo internet ta'u. Interact yeroo ta'u immoo interact. 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 I would need to be there to interact with them. I would need to be there to interact with them. I would need to be there to interact with them. Meena waliin jedha. Interact. Tii akkuma hin jirretti feel gootu jechuudha. Interact. Interact. Interact ennee dubbisna. Mee example dhumaa isinii kenneen kilaasii keenya kana haa golamnu. Innis maal jedha? Printer. Printer. Printer waraqaa print nu godhu akka jechuuti. Egaa tiin maal booda dhufte? N booda dhufte. Jecha keessatti yeroo tiin n booda dhuftu maal goona ennee? The vanishing tii fayyadamna. Fakkeenyaaf n jennee tii sana silent goone yookaan akka hin jirretti fudhanna. Akkasitti dubbisa jechuudha faranjoonni. Printer. Na waliin jedha. Printer. 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 Printer jedhanii pronounce godhu jechoota tiin yeroo n booda dhuftu garaagaraa akkamitti dubbisna jechuudha. Akka kanaatti tii silent goone dubbisna. Meetar takka al takka na waliin jedha. Haa shaakalluu pronunciation classii waan ta'eef jechuudha. Internet. 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 Identify. 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 Advantage.
yeroo disadvantage ta'us akkasuma disadvantage jenna tii sana silent goone disadvantage advantage advantage interact jennee pronounce goona printer jennee pronounce goona jechuudha. Kana booda jechoota internet identify advantage interact printer jedhan akkasittiin dubbisnu. Akkamitti dubbisna? Akka kanaatti tii sana silent yookaan vanish goone dubbisna jechuudha. Exampleonni baay'een ni jiru hordoftoota keenya seera kana kan fayyadamanii isaan irra deddeebi'aa shaakalaa yeroo gabaabaa keessatti irra deddeebitanii shaakalan jechoota akkasii kana baay'ee jira. 100 kan lakkaa'aman pronounce gochuu ni dandeessu jechuudha. Akka faranjootaatti seeruma kana fayyadamtanii moreover egaa exceptionoonni seera afran the t walii walqabatee the truth the heart the flap the vanishing t kanneen jedhaman kana walii walqabatee exceptionoonni tokko ni jiru. Xiqqoo kilaasiinsaa akka isinittiin jabaanneefan dhiise malee exceptionoonni tokko ni jiru. Isaanis maal wajji walqabatu? syllable jechoota akkamitti dubbisna kan jedhu syllable seerri jedhamtu tokko ni jirti. Fakkeenyaaf jecha haa fudhannu example important kan jedhu important kana akkamitti dubbisna jennee kilaasii keenya jaaffaa keessatti important jennee dubbisna jennee tiin kun maal taati? hard taati. So syllable important jechuu jedhu kun syllable 3 qaba. Syllable jechuun immoo soundii nuti argannu jecha tokko keessaa soundii garaagaraa nuti argannu jechuudha. Fakkeenyaaf im kan jedhu kun important kan jedhu kana keessatti sagalee tokkodha yookaan soundii tokkodha. Important bakka sadiitti hirama. Important kan jedhu kun yeroo syllable isaa baasnu. Waa'ee kana ergi kilaasii keenya gara fuulduraatti ergi barannee booda exceptionoota dubbisa kanneen keessatti the vanishing the truth warreen jedhaman keessatti exceptionoota xiqqoo jiru. Isaan immoo irra deebinee review goona jechuudha ni ilaalla. Ammaaf garuu seerota garaagaraa kana dura ilaalle the truth the flap the heart fi the vanishing jedhaman torban lama irra deddeebitanii shaakallaan I'm pretty sure jechoota 1000 lakkaa'aman baay'eetu jiru Ingiliffa keessa. Akkasitti sirriitti pronounce gochuu waan dandeessaniif yeroo itti kennaati alla maal 3 torbee keessaa shaakalaa yeroo gabaabaa keessatti maassarni gootu. Yoo gaaffii qabaattanis gaaffii garaagaraa pronunciation kilaasii keenya keessatti barachaa jiru keessatti yoo gaaffii qabaattan please don't forget to put in a comment section jalatti akkas jedhaa nu barreessaa. Nutis ilaallee deebii barbaachisaa ta'e haga dandeenyu wal barsiisaa waliin deemna jechuudha. Namoonni chaanaala kana subscribe goone jiraattan subscribe godhaatii battaluma nuti kilaasii barnootaa adda isiniif gadhiisnu notificationiin isinii galee seentanii daawwattanii wantoota tokko irraa barattanii Ingiliffa keessan improve akka gootaniif please don't forget to subscribe and haga pronunciation keenya kilaasii 8ffaa keessatti wal agarruutti yeroo gaarii qabadhaa. Shaakaluu hin dagatinaa. Internet identify advantage interact printer jedhaati shaakalaa jechuudha. Printer take care. Broken and battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.